Maatiin keenya immoo as out wiiziin jiru. Kanaafuu manni keenya as jechuudha jedhe abbaan Buruunoo. Buruunoon waan deebisu argate. Akaakaa fi akkoon garuu bal'inni hin jiru. Isaanis maatii keenya. Kanaafuu manni keenya as miti jechuudha. Abbaan isaa takka yaadee mataa raase. Xiqqoo callisee erga turee booda akkas jedhe. Sirriidha. Isaanis maatii keenya. Haa ta'u malee maatii keenya keessaa hunda caala barbaachisoon si, ana, harmee kee fi Giriitelidha. Kana booda kan jiraannu asumadha. Hin gaddiin. Fuula Buruunoo irraa gaddi waan mul'atuuf kana jedhe. Bakka kana yoom seeraan ilaalte ni jaalatta booda. Hin jaaladhu jedhe Buruunoon. Buruunoo jedhe abbaan isaa sagalee dadhabaadhaan. Kaarli hin jiru. Maarti hin jiru. Daaneel hin jiru. Naannoo kana manni biiroon hin jiran. Kaaffeen hin jiru. Sanbata duraa waaree booda namni nama konkolaachisu hin jiru. Buruunoo yeroo tokko tokko jireenya keessatti wantoonni nu hojjechuu malee filannoo biraa hin qabne jiru. Abbaan isaa kana caala falmuun akka san uffisiise Buruunoon hubateera. Hojiin ammasitti hojjechuu dhumne hojii warra ani filannoon biraa hin jiru jedhee keessaa tokkodha. Kun hojii kooti. Hojii barbaachisaadha. Biyya keenyaaf barbaachisa. Furichaaf barbaachisaadha. Gaaf tokko sii gala. Manatti deebi'uun barbaada jedhe Buruunoon. Imimmaan isa qabateera. Abbaan isaa biyyicha akkam jibbisiisaa akka ta'e utuu galee fi hawwu. Abbaan isaa garuu manni keenya kana boodas ta'uusaa hubachuu qabda jedhee abdii isa kute. Gara fuulduraatti asuma jiraannu. Buruunoon ija isaa junuunfate. Kana dura dhimmi abbaa isaa amma falmutti isa geessise hin turre. Biyya jibbisiisaa nama duukaa taphatu hin qabne kana keessa jiraachuu yeroo yaadu garuu filannoo biraa dhabe. Xiqqoo turee ija isaa gaafa banu abbaan isaa barcuma isaa irraa ka'ee bira taa'e. Nan yaadadha yeroon ijoollee ture jedhe abbaan. Wantoonni ani gochuu hin barbaanne baay'eetu ture. Abbaan koo hunda keenyaaf jettee gochuu qabda gaafa naan jedhu garuu battaluma sana waan jedhame godhaa ture. Waan akkamiifaa? Ijoollee waanan tureef maaltu barbaachisa akka ta'e hin beekun ture. Fakkeenyaaf takka mana taa'ee hojii mana hojjechuu mannaa ala ba'ee akka kee amma hiriyoota koo wajjin taphachuu barbaadaan ture. Amma yeroon taa'ee yaadu akkan gowwaa ture hubadha. Akkas taanaan maal akkanatti dhaga'amu beekta kaa jedhe Buruunoon abdiidhaan. Eeyyee. Garuummoo abbaan koo akaakaan kee jechuudha. Waan na barbaachisu waan beekuuf hundinuu kan sirratu waan inni jedhe tole jedhee yeroon fudhadhudha. Utuun yeroo sana yoom falmuu akkan qabuu fi yoom waan na ajajame callissee fudhachuu qabu utuun hin beeknee silaa jireenyi koo akka kana milkaa'an ta'u ture. Buruunoon asiif achi ilaaluu eegale. Iji isaa lafa fokkisaa irra bu'e. Xiqqoo turee waan balleessite qabdaa? Waan furicha aarsu hojjetteettaa jedhe abbaan isaa gaafate. Ani moo jedhe abbaan isaa dirqame. Ani moo jedhe abbaan isaa dinqame. Maal jechuu keeti? Hojii irratti waan balleessite qabdaa? Namni hundi akka ati baay'ee barbaadamaa taatee fi furichi karoora guddaa akkasiif qabu dubbata. Dhuguma garuu otoo ati waan hin balleessine ta'ee iddoo akkasiitti si erga tureelee. Abbaan isaa ni kolfe. Buruunoon kolfa isaatti ni aare. Namoonni guguddaan waa wallaaluu isaatti yeroo itti kolfan isa aarsa. Keessumaa immoo baruuf yeroo inni gaaffii gaafatu hojichi akkam hojii barbaachisaa akka ta'e siin galle. Erga hojiin kee barri ni baanee biyya jibbisiisaa akkasii keessa akka dhumnu godhee hojii kee irratti badaa cimaa miti jechuudhaati. Waan balleessite qabda jedhee yaada. Laftee deemtee furicha utuu dhiifama gaafattee wayya. Waan hojjetteetti gaabbitee garaa kee irraa dhiifama gaafannaan dhiifama siif gochuu hin didu. Buruunoon dubbatee afaanii akka fixeen abbaa isaatti akkas ija jabaatee haasa'uun isaa tanaasise. Silaa afaanii na ba'ee maalan godha jedhee yaada'uu itti dhiise. Abbaan isaa ija keessa laaluu garuu hin barbaanne. Daqiiqaa muraasni sagaleen tokkotu dhaga'ameen darbe. Abbaan Buruunoo tamboo isaadhaan seeggatee lafa taa'umsaa isaatti deebi'e. Tarii guddis baddee utuu hin ta'in goota ta'uu keedha jedheen yaada. Akkas taanaan gaariidha. Akkas jechuu barbaadee hin turre. Amma garuu figaa jaallassi jedhe abbaan isaa dheekkamee.
Seerri mana keessatti kabajan abbaa isaa irratti hojjetee hin beeku. Kanaaf amma asaa biroon addaan kute. As dhufuun keenya ammam akka si gaddisiise nan beeka. Amma Yoonaas kanaafin sammuu kee eeguuf yaalaa ture. Kanaafin yeroo ati waan sirrii hin taane haasoftu callisees dhaggeeffadhe. Kana booda garuu hunduma isaayyuu callistee fudhachuutu sirra jira. Hin ta'u jedhee Yeburoon. Iji sagalee isaa sumayyuu deebiseenaas. Abbaan isaa ulee yootti fudhate baqachuuf qophaa'e. Haa ta'u malee har'a abbaan isaa wanta isa aarsu waan jiru hin fakkaatu. Durumayyuu abbaan isaa callisaa fi jecha kan hin baay'isne ta'uu Yeburoon ni beeka. Silas waan barbaade yeroo hunda waan argatuuf baay'ee haasa'uun isa hin barbaachisu. Abbaan isaa itti dheekkamuu yookaan reebuun irra tuuta jedhee mataa raasee Yeburoon ofirraa callisiisuu filate. Yeburoon amma gara kutaa keetti deebi'e jedhee sagalee isaa utuu hin kaasin. Akka inni lama keessa hin deebine Yeburoon sagalee isaa irraa waan bareef iji isaa imimmaaniin guutee deemuuf ol ka'e. Akka inni lama keessa hin deebine Yeburoon sagalee isaa irraa waan bareef iji isaa imimmaaniin guutee deemuuf ol ka'e. Balbala irra erga ga'ee gaaffii kumaa tokko gaafachuuf as garagale. Abba jedhee jalqabe. Yeburoon kana caalaa jedhe abbaan isaa obsa fitachaa waa'ee kanaa miti jedhe Yeburoon dafee gaaffii kan biraa tokkoon qaba. Gaafadhu garuu kana caala gaaffii biraa siin eeyyamu. Na falmuunis hin danda'amu. Yeburoon akkaataan itti gaafficha haala sirriidhaan gaafatu yaade. Uummanni ala kana jiran eenyudha jedhee obbaafate. Abbaan isaa gaaffichi xiqqoo bitaatti gale. Loltoota kaa jedhe. Barreessitoota, hojjettoota kana dura argiteettaan. Lakki isaan jechuu koo miti jedhe Yeburoon. Namoota ani fooddaa koorraan argu. Manoota fofokkisoo keessa hundi isaanii wayyaa wal fakkaataa uffatu. Ahaa isaaniin jettee jedhe. Abbaan isaa sisseeqaa. Isaan namayyuu miti Yeburoon. Yeburoon waan abbaan isaa jedhe galuuf dide. Nama miti? Eeyyee nama miti jedhe abbaan isaatti fufee. Amma waa'ee isaanii yaadin. Isaanii wajjin wanti walitti si fidu hin jiru. Isaanii wajjin tasa wanti wal isin fakkeessu hin jiru. Mana keenya saaraa keessa sirnaan jiraachuu kee qofan sirraa barbaada. Haala amma keessa jirtu tole jedhee fudhadhu sii ta'a. Yeburoon tole abbaa jedhu deebisaa quubsuun arganne. Balbala banatee deemuuf yeroo inni jedhu abbaan isaa waa irraanfatteetta jedhee isa waame. Yeburoon mallattoon abbaa isaa mul'isee ilaalee akkuma inni jedhu jedhe. Miila isaa lachuu fuulduratti godhee harka isaa ol kaase. Sagalee abbaan isaa loltoota wajjin gaafa gargar ba'an waliin jedhan jedhe. Hee Hitler jedhe deeme. Yeburoon hee Hitler jechuun ta'u nagaan olii jechuu akka ta'etti yaade. Waan jaallattanii hordoftaniif galatoomaa. Horaa bulaa. Kutaa 11ffaan itti fufa.